Harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. YouTube hojjechuudhaaf maal akka nu barbaachisu jalqabarraa kaasee hanga dhumatti barumsa isinii barta'a waan isin fayyada jedhu qabadhee isinii dhiyaatee jira. Hamma dhuma sagantaa keenyatti nu hordofaan affeerraa kenna. Maal akka hojjechuu qabnuu fi akkamiif eessatti akka hojjechuu qabnu, maal qabaannee maal yoo dhabne hojjechuu hin dandeenye, maal yoo qabaanne hojjechuu dandeenya kan jedhu irratti hubannoo waan qaburra wanna isin fayyada jedhu qabadhee dhufee jira. Asumatti tokkoffaa irratti wanna nu barbaachisu kompiitara yookaan laaptooppii yookaan bilbila iPhone Android ta'e qabaachuu qabna. Inni lammataa irratti interneetii gahaa qabaachuu qabna. Inni sadaffaan ring light yookaan qabduu bilbilaa yookaan ifa kan isin kennu fuula afur keessanitti qabaachuu qabna. Inni sadaffaan immoo wanna irratti hojjechuu qabnuu fi sagantaa hojjennu sana viidiyoo hojjennu, viidiyoo akkamii akka hojjennu, waa'ee maalii akka hojjennu, maal akka hojjennu beekuu qabna jechuudha. Content jechuudha. Karaa biraatiin content irra hojjennu qabaachuu qabna jechuudha. Waa'ee filmii, waa'ee diraamaa, koomedii, waa'ee nama kolfisiisoo entertainment ta'an yookaan immoo dhimmoota gargaarsaa wal qabatu irratti wanna hojjennu beekuun nurra jiraata jechuudha. Kanumarraa ka'uudhaan nuti yogguu waa hojjennu waan amma irratti xiyyeeffannee hojjennu irratti viidiyoo hojjennu san dursaa akkuma TikTok gadi buufannee viidiyoo ma agarre sirba wajjin walitti connect goone walitti react goone hojjechuun nurraa eegala. Maaf copyright nu qabu danda'a waan ta'eef sirboota garaagaraa walitti makuun hin eeyyamamu. Maal godhuu qabdaa? Sagalee sirbichaa keessaa muut yookaan volumii isaa keessaa gattee waa'ee oduu san irratti namoota dhimmoota san irratti dubbachuu barbaade irratti dhimma nama sanii dubbachuu dandeessa jechuudha. Achirraa waan hafeen ammas maal godhuu qabdaa? Effektota bareedoo ta'an fayyadamuu qabdaa. Jalqaba irratti seensa kan kee bareechisuu qabdaa. Ammas deemtee maal godhuu qabdaa? Yeroo viidiyoo hojjettee edit gootee xumuratti irratti Chrome deemtaa. Chrome keessatti iddoo YouTube dashboard seentee YouTube studio yookaan YouTube studio keessatti dashboard bakka jedhamu tuqxee mallattoo eda'uu isii gubbaraa san upload video jettu kana gadi tuqxaa. Erga upload video gadi tuqxee booddee video kan kee irratti maal akkasii barbaachisan tokko step isaa inni sii kenna waan ta'eef xumuraa deemuu qabda jechuudha. Asirratti maal si barbaachisaa? Video kan kee erga fiddee booddee taayitilii video kan kee barreessuu qabda. Erga taayitilii barreessitee booddee taayitilii gabaabaa maal ta'an taayitilii isa mul'achuu danda'u search kan ta'u godhuu qabda jechuudha. Yeroo baay'ee how akkamitti gaafii namni gaafatu YouTube'dhaaf gaafii gaafatamu irratti wanna ta'u odoo ta'ee baay'ee filatamoodha. Kanarraa waan hafeen ammas maal godhuu qabda? Descriptionii kan kee descriptionii bareedaa kaa'uu qabda. Fakkeenyaaf chaanaaliin kun dambaltuubiin asirratti maaltu jira? Descriptionii isaa keessa gadi seentee more kan jedhu kana gadi tuqxee keessa seentee ni argatta jechuudha. Asirratti descriptionii yoo galchitu waa'ee eenyu irraa dubbachuu barbaadda. Waa'ee irraa dubbachuu barbaaddu san asitti katabda. Achi booddee viidiyoo san jalatti maaltu jira? Linkiin viidiyoo sanii jira. Linkii viidiyoo sanii fiddee copy gootee asitti description keessatti post goota. Description keessatti post gootee viidiyoo kan kee jalatti description fakkeenyaaf eessaa fidadha description rakkiseera gaafa jettee waa'ee maalirraa akka fidattu yoo si dhibe maal godhuu qabda? Chat GPT appii kana Play Store dhaqiitii yookaan App Store irraa buufadhu. Chat GPT keessatti iddoo inboxii tana dhaqiitii waa'ee viidiyoo of hojjette sana irratti contentii kan kee wajjin kan wal qabatu keyword jedhiti give me keyword about concerning about this jedhiti barreessi. Concern akkuma jetteen viidiyoon kan kee chat GPT maal si godha? Afaan ati barbaaddu, afaan Amaariffaa barbaaddu, afaan Oromoo barbaaddu, Ingiliffaan barbaaddu gubbaa gadi si jirsa jechuudha. Kun akkaataa amma argitu kanaan si fida. Waggoonni akkasitti si fidu copy gootee
iddoo description keessatti paste goota fidde jechuudha. Kana gootee taanaan kana gootee maal goota amma isa erga galchite booddee marsii fida viidiyoon kun thumbnailii barbaada yookaan akkuma hoteelota yookaan iddoo daldalaa tokko irratti maal qabnaa taappellaa yookaan baanarii hojjetanii kaa'u as a banner consume as a banner asuma as banner baanarii maal goota hojjechuu fi qabda thumbnailii isa jedhu isa jechuudha. Thumbnailii bareeda kan ija namaa hawwatu danda'an isa galchuu qabda. Akkaataa thumbnailii hojjetamuun jalqabaa kaasee hamma dhumatti yeroo ta'anutti viidiyoo bareeda hojjedhee isinii kaa'a jechuudha. As keessatti guyyaa dhufa viidiyoo ani gadi lakkisu ilaaluu akka hin irraanfatamne aadaa isinii ta'uu qaba barachuu qabdu jechuudha. Thumbnailii guyyaa ta'anutti baradhee hojjedhee isinii gadi lakkisa. Anaaf maal gochuu qabdu thumbnailii upload gootanii keessaa fudhatanii asirratti gadi galchuu qabdu. Achi booddee waa'ee maal isinii galcha thumbnailii galchitee booddee taansitee maal goota viidiyoo kana daa'imman for it is this video about concerning about the video kids ka jedhu daa'immaniif akka heeyyamamne no jettee jala sarartee no ka jedhu filachuu qabda. Taagii galchuu qabda. Taagii YouTube jettee balatu qooddo goote YouTube kan keetiin walitti kan si dhiyaatan taag namoota barbaadde taag gochuu qabda. Viidiyoolee barbaadde taag gochuu qabda. Related viidiyoo sanii walitti kan qaban galchuu qabda. Ittaansitee immoo ammallee maal gochuu qabda? Numaratti location baay'ee murteessaadha. Location iddoo viidiyoon kan kee baay'inaan itti mul'atuu fi irra si daawwatamu filachuun kee baay'ee murteessaadha. Eessa jirta? Itoophiyaa jirta? United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kenya jiraannaan, USA jiraannaan bakkuma sii tole US yeroo baay'ee iddoon irra jirtu murteessaadha waan ta'eef location galchuu kan kee irraanfachuu hin qabdu. Kana galchitee location erga galchitee booddee location bagadi erga fixattee booddee step itaan maalidha? Video kan kee next godha deemtee jirtu. Next gootee xumurtee jettee booddee videoon kan kee private unlisted public jedha. Kanneen keessaa isa kan filachuu qabda. Yeroo amma itti jirtu akkama irra jiru sidaatee nama bira si gaa private irratti si qofatu argaa nama biraan ga'u jechuudha. Maal jechuudha? Video delete ta'een qixa jechuudha. Kanaaf maal godhuu qabda? Unlisted irra odoo hin taane public filadhu. Public irra godhiitii dhiisi jechuudha. Public irra galfatta jalqaba kana jechuudha. Public irra galfattee viidiyoo kan kee akka namoota baay'ee bira si gahan godhuu qabda jechuudha. Akkuma viidiyicha gadi lakkisteen maal godhuu qabda? Namootaaf copy link gootee namootaaf viidiyicha kan kee share gootee karaa Telegramii, karaa WhatsAppii, karaa Facebookiitiin, TikTok irratti hiriyoota kan keetiif share gootee viidiyoo kan kee ol kaasuu dandeetta. Algoritmiin YouTube yeroo kana maal godha? Viidiyoo kan kee namoonni guutumaan guutuutti si ilaalan maal si godha? Recommend godha namoota hedduuf yeroo tokkochaan namoota hedduuf recommend godhee viidiyoo kan kee akka namoota baay'ee bira si ga'u si godha waan ta'eef YouTube'n si gargaara waan ta'eef YouTube'n kan galataati jechuudha. Yeroo namni ilaalu viidiyoo kan kee namoota baay'ee bira si geessa fuudhee ofii isaatti jechuudha. Recommend si godha. So kanaaf haala kanaan viidiyoo babbareedaa hojjette gaafa gadi lakkistu YouTube'n si cina dhaabbatee support si godha jechuudha. Namoota kan subscribe kan kee ta'aniif maal godha? Ammas maal godha? Video kan kee akka ati daladdeettu akka ati video upload godhee gadi lakkiste fuudhee irratti iyyisiisee notification bani ilaaliif ka jedhu videos itti erga jechuudha. Haala kanaan YouTube'n nama cinaa dhaabbata jechuudha. Kanaaf video hojjettan video mul'atuu fi ifa ta'e kan baay'ee bareedu hojjettanii akka gadi lakkisuu qabdu jechuudha. Waan barbaachisaa ta'e irratti ogummaa qabnu wanna agargarree wanna baranne guyyaa guyyaatti dandeettii argannurraa isiniif qoodaa waan deemnuuf tippiin kun yoo isinitti tole hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina. Yeroo maraayyuu guyyaan isinitti baratu kootaatti nu ilaalaa jenna. Galatoomaa Dambaltuub waliin haa guddisnu.